Daddafii gootu sin barbaadan. Daddafii. Achumatti daddafii gootu. Siqii cuftee. Asuma teenyee eegnaan adeemna. Isaan ufti isheenii? Asiin yookiin asiin dhufti. Maasheen dhufaatii ishee akkuma antanii goote. Waan godhan eeguudhaan ala. Dhufti laa. Maanni fuulli keenya gurraachaa laata? Yaadumadha. Gammachuudhaan wal makeedha kan keenya bifi keenya jijjiiramna gaafa gammannu. Alantii wal gammaddee malee rakkoo qabannu wallee sin badda. Isatu natti dhigateera laatan illee diimtuun ture. Ani jenni sabbaanii fida. Waa'ee diiminaa dhiisisanii Itti abbaa manaa kojii walitti nan buuse. Sittani malee waatee yaadeen ture. Maal? Ilma yaaddaa. Harma maal yaaddee? But surprising taanee fedheema. Qoosa miti gaanni kun serious. Kana yaade sadarbee yaada wayinetti kaastee turteeti. Anis yaadicha fudhadhee tuman sitti himina akkuma assignmentiitti qabadheeni qoricha ta'e tokko ofichisiisaan jira kan ulfamaas mucattiidha. So maal rakkina maalii qaba salphaadha naan jedhe itti meera keessaa waan tokko. Yaa manni keenya keessatti hafuun ishee sababa sanaa wanta ta'eef isheenis abbaan qabne guddisuurra. Nutis duukaa rakkachuu keenyarra. Dhugaa keessa. Yaada fooyya'aa sababa yaadeef. Moo sababa ni eegalisti wanti sana taasee kan akkasnaan jechaa jirti. Yaada keessa fudhadheera malee roos gaafa takkasattees. An dogoggora ta'uu isaatti badheera baay'ee. Maal isaa dogoggora sirriidha malee. Jechichatti kaasuu iyyuu hin qabun ture. Waa jechuudha. Akkam akka isheen taatesitti meera maal akka ishee. Kophaa guddisture kun yaada filatamaadha iyyuudha malee kana yaadichi ishee biraatii ka'uu qaba ture iyyuudha. Inni fedha isheedha. Isa iyyuu immoo birrimee qabaasaa kan fichisiisaa jiru beektaa? Asin jiru jedhamee inni. Isa ofii keetti murteessiteera. Isa gatii qofaa kee yaaddeefta kun. Malee kun hundumtuun ta'u ture. Qarshii keessa hin baasu turte. Egaa mana yaalaa iyyuu dhaquun isheen oolu wanta ta'eef kanatti yaaduu keessa. Na dhaggeeffadhu. Ani isa kanatti hin galchine. Kun fedha isheedha. Ishee duwwaatu murteessuu danda'a. Ishee qofa. Na dhagaartamti? Aga mana koo jirtu. Wanta kana keessa hin dandeenye. Mana koo keessaa ba'uu dhiisuun ishee sababa kana argatee jirti mucaan kan isheedha. Anaafata ammoo yoo bittu lallaa yeroo hundumaa. Hin fayyaduni. Maal fayyadu? Maali koo dirqama dubartummaa koo baara malee koo who care about she? Hin lallatu bar. Garuu immoo isheenis mucaa abbaan qabne duukaa rakkachuu isheerraa bor nama fayyaa tokkotti heerumuu mucaa dandeessu waan ta'eef. Isheef yaaddeedha lemma. Isheef yaaddeedha. Moo akka isheen mana keenyaa baatuuf dhamma dhuguu isheef yaaddeedha. Waan lama lammi tokkoffaa isheedhaafis yaaddeedha. Lammataa immoo mana keessan isheen teessee har'aa borinee ilaaltu ulfataateef dhabnee gaddi kanatti naan jettu ofii keessan gaarii taatanii namaa nan godhe nama gaarummaan olaa haramma. Akkas jechuu koo. Habawoon jedha. Akkas jechuu koo osoo hin taane. Mucaan kun dhalachuu geera seena. Akka yeroo isaa gaajiru beekta. Dhiibbaa akka inni qabu beekta. Amma sammuu maaliin akka yeroo sana yaadeen itti makeelaadhuuf moo dhugaatitti makeelaadhuuf kan nama reechisi. Isa iyyuu dhoksamee akka ta'uuf dhaati. Yoo isheen fedhaan diddee maal gochuu hin danda'are? Isheedhaaf yaadaan jiru namni akka gaafa isaa yaadamu yaadata nama maal gochuu hin danda'are? Atu ishee waan tokko taatee maal goota? Waayyuun taatu mana hospitaala deemnaa mana yaalaa achi maal ofii kee maal akka baartu beektaa? Maal rakkina maal akka baartu beektaa? Na ilaalatu. Harka keenya irratti mucaa matoo waan ta'e taate maal goota? Nagaadhaan mana koo keessaa akka shirnaa baatu duwwaadha kanan barbaadu hamma hospitaalatti duwwaan gaggeessaa sabooddee anaan nan ilaalatu. Isa yaallaa siin jedheeraam. Isa akka isheen baatuuf haala mijeessina. Isa kana duwwaa tolinaa jedhi wanti kun nutti haafseen. Anis akka rakkina keessa galtu hin barbaadu. Baan jirtu intalli mana ishee hin baati. Uffattee taa'aarti yoo birdi libsii uffattee maal baati? Gaabitti uffistati too'ista miillarraa dhiqxooti sokkoomtu. Mucaani guddifachaadhaan fedhe iyyuu dhaala na gaafachuun isaan ollee waan kanaan. Isa kana amma inni isa kanarra ga'utti ni eegnu. Natti ni amantooti. Sagalee mucaa sanaa yoo dhaggeeffadhu sagalee mucaa sanaa mana keessatti gaafa argan abbaan manaa alaa dhufeera ishee mati godhate naan jedhu malee namni namatti godhate mana kaayee naan jedhu ollaanti iyyuu safuudha. Maqaa masaadhaan maal ijoo gadda dhufee narra godhadhaa hundattuu garuu isheen irraa borii keessatti. Amma qabaduun barbaadu maqaa qofa amma akka nuuf eeggadhu hin beektaati. Ati yeroo hundumaa maqaa kana eessaa fideeti? Maqaa qonna duukaa du'a abboleetti komaltaa fitattara. Gaarummaa hojjedhu darbee guyyaa tokkoti. Isa waa'ee maqaa dhiisi.
yeroo hundumaa maqaa maqaan kun maal akka nisiif godhu nama gaariin jira amma rakkatinii nama naa gaarii maarree Furmaata gaarii ta'e taa'aa jirti isheen waan fakkaannedha wanti sinaa sun dhugaa dubbachuuf ija kee baachuu danda'a jirti isheen maaliif akkaataa ilaalcha keetii sirriidha iji jaleen caaka kanaafidha kan isheen ija kon baannee ani mun inni ilaallatu kana booddee kanaaf amma ishee mucaa kana deessis bakkeetti baddaafuu isheerraa intani jechuu ishee wayyaadhee yaadee kun immoo yaada filatamaadha kanatti walii galuu qabdu yoo isin itti walii galuu baattan immoo akka haala siin agarreen godhee ati amma sarpiraayis ta'uu kee irra deemna yaadi ko malee an dhoksaadhaan gochuun dadhabu. Tole na dhaggeeffadhu. Anta akkaatti kaaseera irra deebi'eetti hin kaasu. Isan itti kaasisan yoo gaabbii akkama kan gaabbaa natu beeka. Karaa kee takka haasofsiisin. Fedha ishee yoo ta'e hin ta'a. Fedha ishee miti taanaan garuu an harka koo keessaa fudheera siin. Wanta kanatti hin galu. Akkasii? Eeyyee. Lakkii dandee wanta kanan godhu. Lakkii egaa sa'aatii kanaati kaase yookiin isheen yookiin anaan na filatta yookiin ishee filattee ishee fudhattee baatan irraati yookiin immoo lakki jettee waan hin jedhe kanatti tole jettee wayyaa kana duukaa jiraatta. Wayyaa isa kana si addetta? Kanadha murtoo gosa dhumaadhaan maka kana booddee an kana booddee dhimmatti nama namaa akka baadhee taa'uuf hin qaban. Aada ishee maal ishee nagaan dhabeera maan dhimmatti nagaa dhabuuf hin qaban amma immoo yaati ni dhufeera. Mana dhufuu danda'a. Ishee kan qofa maal ta'e horsitee miti. Isaa fiddan yoonni naan jedha. Namni kun akkamitti nu beekuu fi akkamiin taa'arru sun tokko miti. Maqaa qof baay'ee na feekkadda. Gaarii hojjechuun kee jechuun taaniif hin jechisiisa. Nama akkasii akkamitti mana kana kan seensisee gaafa yaadu. Hin jedhu. Namni hundumtuu sammuu akka keetii qaba miti. Egaa waa'ee abbaa manaa kana caalaa beektachuu miti. Kana ani immoo abbaa manaa korra saniin caalsifadhu wanta ta'eef dhimma mataa keessan hundi keessanii nan ilaallatu kana booddee. Xumureera. Ofitti deebi'aati. Xumureera. Kanaaf maalaa ture? Filannoo lama sii kaa'e. Yookiin ishee filattee narraa deemtaa yookiin immoo teessaa isa dhiisiin jedhe isa kana miti. Inni kun yoomiyyuu hin ta'u. Yoomiyyuu taanaan. Egaa yaada ka eenyu akka fudhatamaa ta'e immoo ulfaana teenyu ilaalla. Tole? Waan dhufa hartus miti anis nan deema sirraa deemu kanaafi. Tole galtee ta'ee ma yaada. Yoomiyyuu ittiin galu kana. Biloko, koko, dhugaa otoo si bilbilu ta'e si argee kana fakkeenyaa sun. Nan ariifataan lachuu jiru yeroo biraa. Daqiiqaa muraasa duwwaa. Daqiiqaa tokko. Garuu ariifamee. Waayee biloko. Dhugaa dubbachuuf hedduu si yaadeera. Ani baay'ee si yaadeera. Akkoo eessa deemtee? Iddoo ta'e deemaa jira gara ariifachaa jira. Akkam na kennu wajjin galata waaqa gaditti immoo siin galateeffachuun barbaada. Anis jaalala keessan nan barbaada jettanii kanumaaf dhugaa dubbachuuf oolmaa guddaa narraa qabda. Amma kanatti salphata jedhee tasuma ayyaana. Ati koo akka jechuun qabdu namni koo obboleettii jedhaa beektanii hedduun gammadee dhugaa qabu. Ani iyyuu baay'ee gammadee walitti araaramu keessanii kana caalaa namni gammadee jira jedhee yaada. Galatoon dhugaa obboleettii akkasii jaalladhu. Ani iyyuu baay'ee jaalladha kana beektanii. Garam deemattee nan ariifadhaa. Urjii koo afachuu garuu baay'ee ariifachaa jira. Garam deemtaan jedhee malee silas akkasumaan jetta'oo. Maasii beektaa? Ani garuu waadaa si gashiisu jechuu hin barbaadu. Kun qabuun urjii koo afachuu garuu nan ariifadha. Dhugaadha. Jechuun kun miira koo to'achuu dadhabeedha kanas si teessise. Gaafa siin jedhu kennu wajjin gaafa walwalee jireenya jibbee jira. Dhugaa kee inni kun naadha. Ani immoo walitti araaramuu keessan eenyu caalaa iyyuu kan gammachiise anidha. Baay'ee natti toleera. Maalis dhugaa baay'ee aniyyuu baay'ee gammadeera. Garuu ariifachaa jira. Maaliif ariifattaati garuu? Jechuun waan natti taasiftu kan biraa qabda. Galata koo yoo afaan korraa seen fidhee malee baay'ee galatoomii dhugaa jechuun ani akka kanatti yaadee mini garuu amma kanas na galateeffatta jedhee mini akkuma obboleettii kootiin si ilaalan. Kanaaf ariifachaa jira bara. Maal garuu natti mi'aayi? Maal see beektaa? Rakkoo jira moo? Kunoo maal see beektaa? Kunoo ammayyuu bilbilamaa jira natti. Maal kan jedha garuu biloo? Maal see beektaa hojii waadaan si gashiisii dadhabanii jalqaba akka kennuutti. Rakkoo jira moo? Lakki rakkoon hin jiru nagumaadha. Maal jechuudha akkamitti deemee si amachuu danda'an? Akkam see beektaa? Garuu kennuutti miti.
Sakana duwwaa waadaan agate. Inni rakkoo diramu qoy waan si gargaaruudhaan Afaan kee asii baalaa ka jedhee yaaddee. rakkoon qabu maal Inni matumaa baruun qabu wanta kana. solution Dhuguma dhugaa waadaan agate. rakkoon qabu Maal see beektaa? Jaalalli qabadheen jira. Riyaa koo bira kan deemaa jiru. kun giraamaal taarii kana jechuun akkana na dhoksuuf turteeti silaa. Lakki akkasumatti si dhoksuufni dhugaa si dhoksuufni. Akkuma lara Si dhoksuufni garuu immoo haasaa keessatti immoo kennootti himtaa laata jedhee yaaddee beektan isa immoo mala isaa beektanne kan maal jedhee rakkoon qabu. kanaaf dhashii Namni sadha. ati immoo yeroo biraa sitti maadaraa kee Ayi maaliin? yeroo bira amma rifachaan jiraam kan Amma sokkee deemaa saffisee deemaa urjii afaan keedhaa garuu akkam inni rakkoon qabu garuu ati simulatti himta. sitti himaan deebi'ee sitti hima garuu afaan keedhaa akkam adaraa kee dogoggortee akkam dubbanne Sanaaf nama gaariidha miti garuu. nama gaariidha nama gaariidha isaaf immoo yeroo biraa naasoo Yoom nagaroonti kun ati garuu nama dhibdashi garaa keessatti garaa qabdu jechuun maaf natti himne gaa. lakki akka kana mini akka kanatti akkati yaaduun barbaadu garuu immoo maal aseeti beektaa maal yaadeenidha waan si dhoksuu barbaanne kennootti haasaa keessatti dubbattaa laata jedheen malee walitti dhufeenya keenya immoo tureera Gabbaa'een sitti qabamu jechuun akkamitti waan kana na dhusuu dandeessati. isuma kana yaadeen malee ammeenya yaadeen Tola naaf taate. isamii guyyaa tokko keenyatu bal'inaan haasofne Maalammatiin deemta kana duwwaanatti nama siif ta'uudhaaf. nama naaf ta'uudha jedhee mayyaada wanti beekamaan hin jirudha baasee beektaa Akka ofii ofimni dhugaa taane bira dhaabbattee jennee siif hin ta'u. Amma deebittee galee si yaada. Ani kun si galateeffadheen qofne. guyyaa biraa na galateeffachuun kees gaafichan ta'a waa'ee kanas guyyaa tokko haasofne jedhee yaada Wal agarsiistaa. Waa'ee isaas tokko tokko laatan. isa itti yaada Waa'ee itti yaadaadhaan tokko jechuudha. Wal agarsiistaa waa'ee isaa tokko tokko laatan. nan qoosee waliin sin barsiisa Dhufti. Noori ta'e. abdi maal taateetudha Maayyuu ta'a. Maayyuun taaneedhaan jettu akkas ta'a natti himi maal taateetudha Bakkii koo duwwaalaan keessa kootti garuu dhoksaan inni tokko arguu dandeenyu baay'ee. maal bareen Naan taane waan tokko iyyuu waan ta'e maaltu abdi biloona dhagee jira as jiraachuun waan tokko natti solaan jiru. maal jechaa jirtaa waan ati jechaa jirtu Yaadi. naa galaan ture Dhalli namaa akkamittiin ganama ciree malee guyyaa laaqana malee galgala sayyuu karatti akkamittiin akkatti jiraatu. maal jechuudha sumatuma abdii natti himi maaloo daraa kee ol jedhiiti maaldhaa wanti kun naaf ibsuu dandeessaa Biloo maal kana booda wanti murteessa. maal Innis gara baadiyyaatti deemee jiraachuu qofa. maal gara baadiyyaatti gaafa jettu maal jechuudha Maal gochuu danda'a? maal hojjetta baadiyyaadha Mana namaatti galee hojii tokko tokko hojjetee jiraata. maal jechuudha kun abdii maaldhaa waan ati jechaa jirtu anaa dhiistee moo Uumaa ta'u gochuu danda'u. maal Sin jaalladha garuu rakkina kana keessa taa'ee sin jaalladha. adaraa kee maaloo akkas hin jedhi rakkinni kun hundumtiyyuu koon darbaa maaf akkas jetta Waan tokko kan koon darbu. hin darba abdii adaraa kee na amanii hin darba No kan koon darbu. Beeka. Dhibbaa ol ta'e hin darbu kan koon.
Maal jechuudha Abdii? Adaraa keenatti maallaa waan ati jechaa jirtu. Anaaf ikkoo gaaffiidha. Abdii adaraa keenatti maaliif waan hundumtuu darba? Waan amma kana dabarsinee kana dabarsisuu dadhabna. Adaraa kee Waa tokko naaf. Yeroo ammaa waa tokko naaf. Maaliif akkan si barii? Maaloo akkas hin jedhiin akka akkasitti hin Si baruun barbaadu. qabuun ture. Akkas hin jedhiin maaloo adaraa kee. Wanti hundumtuu darbaa mabdi. Adaraa kee na ilaali. Akkanaan dabarrii barii. Yeroo baay'ee waaqayyoon naajjeessi jedhee waaqayyoon kadhadhe. Akkas hin jedhiin maaloo hin jedhiin akkas. Maal jechuudha? Naajjeessu diti. Maaf waan akka kanaa dubbattati. Erga yoomii abdii kutachuu jalqabde. Dhalli namaa abdiidhaan jiraatanii jedhamu. Abdii isa kamiin jiraadha? Maqaan koo abdiidha. Ani garuu abdii tokko iyyuu hin qabu. Adaraa kee maaloo akkas hin jedhiin. Adaraa kee maaloo. Waan amma sana darbisiisnee akkas hin jedhiin maaloo adaraa kee abdii. Adaraa kee. Waan tokko iyyuu. Adaraa jaalala keenyaaf jedhiiti. Adaraa. Murteesseera. Biloo. Ilaa wanti hundumtuu jechuudha. Fixeera. Naan taanii fixeera. Kana caalaa waan asii taasisuus hin qabu. Maal jechuudha? Maaloo obsi waan hundumtuun darbaa. Harri koo bor miti. Maaliif akkas jecha? Adaraa kee na ilaali. Ija keessa na ilaali. Waa tokko iyyuu. Maaliif lafa laaltaa? Amma dandeeyaa haasaan jiru. Dandeema sitti haasaan jiru. Akkamittiin dandeessitti haasaa? Sitti miiraan kana caalaa maal sitti haasa'u? Maal gochuun danda'a ree? Adaraa kee Waati maaloo? gochuu dandeessu. Annan deema. Yoo fedha waaqayyooti walitti deebiinee wajjin jiraachuu dandeenya. Hin ta'u taanaan immoo anis du'een bada. Maaf akkasitti adaraa Si kee? carraa gaarii si hawwa. Maaloo abdii akkas hin jedhiin. Karaa natti jabaattee kaatee sokkuufdha. Kanumaafan si Dandeessaa? waame. Kanumaafan si waame. Abdii. Adaraa kee hin darbaa waan hundumtuu. Abdii. Adaraa kee na dhagee. Hin darbaa waan hundumtuu. Wanti darbu tokko hin jiru. Tole anaanoo eenyutti dhiistee deemta? Ani immoo ofii kootii lafan jiraadhu sin qabu. Maal godhu? Rakkina kana keessatti maal gochuu hin danda'an? Hin darbamaa waliin taanee darbina Waan tokko wanti darbu tokko hin jiru. Waan tokko wanti darbu hin jiru. Arranaa darba, bornaa darba yoo jedhu abdii tokko of keessaa fidee ofii kootii. Kana caalaa akka godhu namni na jibbee ofii kootii of jibbeera. Ani garuu sin jibbine, ani garuu sin jaalladha. Namni yoo si jibbee yoo ani koo sin Hin jaalladha. beektu. Waan hin keessa jiru ati hin beektu. Waan barbaadde keessa jiraadhu garuu na Haala hin dhiistee keessa deemi. jiru waan beektu. Adaraa kee maaloo abdii. Anaaf fana qofaatu beeka. Na hubatta jedheen sitti hima. Si hubadhaa garuu Na yoon hubachuu hin darbaa. dandeenye. Amma kana waa tokko waan gochuu dandeenye. Obsa koo dhume. Abdii koo dhume. Kana booda abdii tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf maaltu taa'e? Kanaaf lammiin koo dhuma baadiyyaatti galee hojii matee horii eeguusa ta'u qonnasa ta'u waan tokko hojjetee bulchuu gosa. Anaan na dhiistee. Sii ta'a garuu Filamee dabaraan qabu. maaloo daraa kee na dhiistee hin deemu. Akkamittiin as keessa akkamittiin akka jiraatu? Eessa bulu? Maal nyaadhee bulu? Adaraa jaalala keenya maaloo abdii kanuma duwwaa. Kanumaa kan isa rakkisaa ture. Abdii maaloo daraa kee. Daraa kee. Dheeraan abdii koo duwwaa ture. Anoo Kaleessa nama kadhadhee har'as nama kadhadhee hin dandeenye amma namni na nuffee magaalaa kana keessa jiraachuu hin dandeenye. anoo eessa keessa deemta ree? Amma kana jaalala na agarsiistee moo? Waa tokko Na gochuu dhiistee eessa hin deemta? danda'u. Waama tokko gochuu hin danda'u. Wanti kamiyyuu hin taa'amu koo. Adaraa jaalala keenya. Abdii maaloo na dhiistee hin deemu. Dhugaas ta'e filannoo dabaraan qabu. Kanaaf murteessitee deemaa jirtaa ree? Carraa gaariis. Maaf na biraan deebitooti. Hin deebi'u. Maaliif? Waan barbaadde godhu hin deebi'u. Maal na biraa fuuta? Deebii na biraatii. Hin deebi'u. Sitti meera waan hundumaa. Waan tokko na biraatii waan tokko waan fuutu hin qabdu.
Deebi'u waan barbaadde fiddi hin deebi'u. Waan fili tokko hin qabu. Na biraa deebii siin jedhe sitti meera. Garuu takkaa isheetti yaadimee abdi. Maalitti yaadu? Waan itti yaadu kan biraa maaltu jira? Isin gaddisiisan. Na gaddisiista. Carraa kan biraan qabu malee. Ergatee immoo deebi'u. Na biraa deebii. Deebi'u. Sitti meera na biraa deebii. Hello sun. Irraan gadeema sanaan jira biloo wajjiniin. Asii achi natti kottu. Tole. Biloo sitti meera. Kottu sammuu sanyiitti deemna. Garuu isa dhumaa sitti meera. Tole sani dhuftee Kam jirtu? taa'ee suma. Taa'ee. Bilo. Akkami? Akkamatti sanyii dhuftee? Nagaa takka. Meerre urjii? Urjiin mana jirti. Maal hojjeessitti na waamtan diree? Erga urjii mana jiraatte. Urjiidhaaf jedhee na sufee bara. Urjii yoo jiraate malee asin dhuftu ati. Akkan ishee jaalladhu irra deddeebi'ee sitti maan ture. Ani urjii baay'ee akkan jaalladhu si duwwaatti ni himanna. Maal jechuudha? Abdiitti yeroo baay'ee irra deddeebi'etti meera. Amma immoo sitti himachuun nufi. Waa'ee maalii? Waa'ee urjiidha. Maal taare yoo gooteef? Maaloo waan haasaa jirtu beektaa garuu? Urjii akkan urjiin jaalladhe jechaa jira mitiin? Callisaa amma isin hin qaanoftanii xiqqoo ishee urjiin jaalallee kennuu akka isheen taateen beektu ati. Maal jechuudha? Maal taare yoo jaalallee kennuu taate? Anaaf jaalallee ta'uu hin dandeessu moo? Dhugaadhaa? Beektaa wanta kana? Rakkoo maalii qaba? Jaallachuu hin danda'u? Maal jechuudha? Maal jechuudha jaallachuu hin danda'u jechuun? Urjiin ikkoo jaalallee kennuudhaan isa kana hin beektu ati? Isa jaallachuu dhiisuu dandeessi. Qosaa akka kanaatu dhaabdee xuruudha garuu. Maal jechuun maal odeessa? Waan odeessaa hartu ofii keeyyuu beektaa garuu? Hin jaallatiniidha. Sanyiidhaan hin jaallatin jechuu barbaaddeeti. Namni tokko lama jaallachuu hin danda'a? Maal jechuun maal haasaa hartu sin? Naagalaan jiru. Obboleessa isheedha kanaaf amma kana dhiidhiif. Ani immoo riyaa kee. Qosaa akka kanaa garuu abdii gaariidhaan jedhan. Qoosaan jiran. Garuu urjii ammayyuu irra deddeebi'ee sitti nima. Baay'een jaalladhu. Kun abjuu kee ta'uu qaba gaafa jalqabu. Kennoon duwwaan sin dhagaye. Jaallachuuf garuu mirga guutuu qaba. Dhagees isas immoo waan na ilaallatu hin qabu. Maal jechuudha? Maa jechuudhaan nan jaalladhe baqaana ishee mafichaa harka koo keessa akkatti gashuutu hin barbaadu. Jaallatamteetti katakka. Xiqqoo isheen qaanoftu xiqqooma ishee qaaniima waan jedhamu sammuu kee keessa jiru siin. Ati immoo akkamitti yaada kana deeggarta qoy. Kennaa jaallachuu ishee beektaa? Jaalalleedhaan isaan ikkoo waliif ikkoo jaalallee waggaa meeqa? Akka isheen kennaa baay'ee jaallatu beektaa? Utuu dhaabdee wayya garuu wanta kanaanaaf naagalaan jiru akkamitti yaada hirtati? Jaalallee waliinidhaa siin jedheemsiin ikkoo Kennaan jaallachuu danda'a. Isheen garuu jaallachuu hin dandeessi. Akka isheen dandeessu beektaa? Akka isheen kennaa sirriitti jaallatu beektaa? Waan jechaa jirtu garuu beektaa arti. Waan haasaa jirtu. Sirriitti beeka malee maal? Kan koo ta'an hanna miitee deemaa arta. Garuu xiqqooma ishee qaaniis xinnaa gaafa obboleessa koo gaafa miidhuuf akkasti kaatu. Siinis jaalladhe sin miidha. Namiite? Maaltu ta'aa jira bila? Abdi maalidha maaliif si miidhin? Sanyii. Sitti meen ture. Kana boodas keessa jiraachuun nutti tura. Silas isheetti mee. Haalli as keessa jiru hundumtu maal? Akkamittiin jireenya kana jira? Sitti mee rakkina kana keessa taa'e yeroo rakkisaa baay'ee dabarsa. Murtiin kun dhumaa garuu bakka kanaa Matumaayyuu kun ta'uu hin danda'u. Nuuf kan as keessa jiraachaa jirru nuuf ta'eetidha. Abdii wanta kana yaaduu hin qabu. Yoomiyyuu taanaan yaadi kun yaada dogoggoraati. waan tokko dogoggora keessa dhalli namaa yoo nyaate malee jiraachuu hin danda'u. Yeroo akka kanatti uffannee dibannee deemnu yeroo hundumaa nyaannee bullee wanta baanu wayisti fakkaata. Miti. Namni hundumtuu iccitii dhokataa baay'ee keessa isaati qaba. Kan kun garuu arra san baasee sitti dubbadhe kana dubbaan hin ilaalle yeroo hundumaadha. Iccitii kee baastee anaaf isheettiin dubbattu erga ta'e maaliif nu wajjin jiraatta ree? Siin guyyaa meeqan si rakkisee?
Guyyaa meeqa laaqana naa bitis hin jedhee guyyaa meeqa ciree naa bitis jedhee si rakkisiise. Tole lamaan keessan iyyuu singaa. Hiikaan jaalalaa maal akka ta'e hin beektan lamaan keessan iyyuu. Ati anaan miidhuudhaaf obboleessa koo miidhuudhaaf kanatti kaate. Ati immoo yaada akka kanaa of keessaa baasi. Sii gala yaada akkasitti yaaddu kana of keessaa baasi. Ati anaan miiteetta jalqaba. Garuu obboleessa koo bira akka geessu hin barbaadu. Atis dhageessami lamaan keessan iyyuu. Waa'een jaalalaa iyyuu siniin galle siniif. Hiiki jaalalaa immoo maal akka ta'e baraa jalqaba. Dhageessami geessan siin jedhe urjii bira. Anaaf si dhagaaficha kan waliin dhiisne. Ati immoo waan amma gochaa jirtutti hin gaabbita. Guyyaa tokko sii gala sii. Jaalalli akka hin taane moo beekta? Callisi si gala. Timeera hundumaa isaayyuu